hiriira nagaa laalchisee guraan dhala bultiishan bara 2015tti warri Siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii morman guutuu biyyattii hiriira nagaa waamanii jiru. Silaawoo kan miidhame warra Siinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammiiti kan abaarame isaanidha, kan balaaleffatame isaanidha. Yakkas cubbuu sotoon qabaatiin seeraa fi heera mana kiristaanaa akkasumas seeraa fi heera mootummaa kabajanii otoo jiranuu akka waan yakkaa fi cubbuu guddaa raawwatanitti warri arrabsoon abaars isaan irratti bu'e nuun warra Siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii taanee otoo jirru kanaaf kan dursinee hiriira nagaa waamu nuyi ta'ee otoo jiru kan qacceen iyyuudhaaf malu kan qotiyyoon iyyuudhaaf malu qacceen iyyiteetoo mormitoonni keenya hiriira nagaa waamanii jiru. Egaa nutis gama keenyaan dhugaa keenya hiriira nagaa da'eessu kana mormuudhaan gaafii keenya hiriira nagaa da'eessu kana mormuudhaan fedhii fi faayidaa ummata keenyaa eegsisuudhaaf gaafii ummata keenya irraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan guraan dhala bultii 5 bara 2015 hiriira nagaa guutuu biyyattiitti waamnee jira. Hiriirri nagaa kun akkamiin deemsifama kan jedhu ilaalchisee qajeelfamoota adda addaa sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa keenyaa fi miidiyaalee birootiin kan dabarsinu ta'a. Otoo guyyaan hiriira nagaa hin gahin jala bultii isaa fi isa duras ammoo wantoota raawwatamuu qaban ifaan ifatti agarsiisuudhaaf ibsa kan laannu ta'a.